Ajaja Abaaw Shan irratti tarkaanfiin fudhatame. Humnoonni Tigraay Allaammaaxaa gadhiisanii bahuu dhagahamee jira. Ashamaa dhaggeeffattoota maatiiwwan miidiyaa Kiloolee qophii guyyaa har'aatiin odeeffannoo wayitaawaa ta'an qabannee jirra. Turtiin keessan hanga dhuma qophiitti nu waliin haa ta'u. Oduun gama Booranaa baatee ajaja garii Abaaw Shanii fi garii sana warra ta'an irratti tarkaanfii fudhatamuu dhagahamteetti. Tarkaanfii olaantummaa seeraa kabachiisuuf godina Booranaa bahaatti qindoomina qaamolee nageenyaatiin ajajaa garichaa kan ta'e Cibra Sodom Booruu dabalatee miseensota garichaa 40 ta'an irratti tarkaanfiin olaantummaa seeraa mirkaneessuu fudhatamee jira. Godinichatti nageenya waaraa mirkaneessuuf tarkaanfii olaantummaa seeraa qindoomina qaamolee nageenyaatiin aanaa Liibanii fi Gooroo Doolaatti fudhatameen ajajaa shiftaa shanii godinicha keessa socho'u Cibraan Sodom Booroo maqaan addacha Shariigamuu jedhamuun waamamuu dabalatee miseensota garichaa irratti fudhatamee beekamee jira. Kanumaan wal qabatee miseensonni garichaa 71 ta'an karaa nagaan mootummaatti harka isaanii kennanii jiraachuus odeeffannee jirra. Oduu biroon humnoonni Tigraay naannawaa Allaammaaxaa irraa gadhiisanii bahuu maddeen oduu keenyaa ifoomsiteetti. Humnoonni Tigraay naannawaa magaalaa Allaammaaxaatti qe'eewwan Garjaalee fi Baqiloo Maanaqaa jedhaman irratti gadhiisanii bahuu pirezidaantiin bulchiinsaa yeroo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa beeksisuu odeeffannee jira. Humnoonni Tigraay naannawaa kanneen irraa gadhiisanii akka bahan kan godhame waliigaltee mootummaa federaalaa fi naannoo Amaaraa waliin irra gahamee kabajuuf akka ta'es beekameera. Dabalataan dhalattoota Tigraay naannawaa kanarraa buqqaanii turan gara qe'ee isaaniitti deebisuuf haalli mijeeffamee gara turanitti akka deebi'aniif hojiin eegalamuusaa odeeffannee jirra. Egaa dhaggeeffattootaa fi jaallatamtoota miidiyaa Kiloolee qophii guyyaa har'aaf qabnu asumaan goolabnaa. Yeroo dansaa qabaadhaa. Laayik, sheer, sabskiraayib gochuun dagatinaa. Galatooma.